Alan, 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 Alan. Dubartoota manaa qaba ijoollee dubaraa kan dhiira bira hin geenye maaloodha maaloo keessummoota koo naaf dhiisaa haa ta'uuti ijoollee dubaraa qaba kan dhiirri bira hin geenye isaan gadis ni baasa akka barbaadan godhadhaadhani jedheen jechaadha balbalatti cufeetti balbala rukkutu keessummaa kana qabachuu barbaadaniif jireenyi sadoomummaa kun isaan keessa seenee dhiiga isaanii keessa hunda isaan boojee isaan maraache akka biraa isaan gochaa ture jechaadha keessummoota dhufan warroota dhiiraa kana faana sagaagaluuf maraatanii gara mana jalqaba irratti gurbaan argita viidiyoo isaa kanas isinitti agarsiise lammii Itoophiyaa kan ta'e faarfataa mana amantaa pirootestaantii kan ture waaqayyoon kan waaqessu egaa akka amantaa isaanitti pirootestaantiitti kan bulu ture haa ta'uti jireenya badii kana keessa seenee dhiiratti heerumee akka shamarranii dhiiratti heerumee jireenya sadoomummaa keessa kan jiru keessaa bahuu dadhabee guutummaan guutuutti jireenyi sadoomummaa kun isa booji'ee kan jiraatu biyya Awustiraaliyaa keessa akka jiraatudha. Kanaaf dhiira faana walitti heerumee kan jiraachaa jirudha jechaadha. Waaqayyo kana jalaa nu haa baasu. Tarii namoonni guguddaan viidiyoo kana ijoollee qabdan gaa'ela dhaabbattan ilaalaa jirtu ta'a. Ijoollee keessan eegaa eessa oolu maal baratu eenyu faana oolu maalirra oolu kan jedhu keessattuu mana barumsaa dhuunfaa ijoolleen mana barumsaa dhuunfaa ijoollee keessan barsiistan sirriitti eeggadhaa ijoollee keessan. Sirriitti eeggadhaa. Achitti kan ta'u hunduu egaa wanti hundiyyuu teeknooloojiidha akka jedhan egaa ijoolleen achi qarshii isaanii kaffalanii waan barataniif sirriitti hin qabaman dhugaan isiniin jedha. Yoo ijoolleettis barsiisonni yoo dubbatan inni ifatuu qarshii kooti jedhu barsiisaan nan ari'ama jedhee callisaa waan baay'eetu Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kooti Waaqayyo guddaan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa kun Sanbee Tiiviidha. Sanbeen Tiivii sagantaalee hafuuraa babbareedoo garaagaraa qopheessee isin biraan ga'a. Gorsa garaagaraa ergaawwan akkasumas wangeela faarfannaa qophiiwwan irraa barattan galaa lubbuu keessanii ittiin taasifattan hedduu qabatee isin biraan gahaa kan jiru miidiyaa afaan Oromooti. Egaa miidiyaa kana guddifadhaa. Hundumti keessan namoonni viidiyoo kana ilaaltan laayikii osoo hin godhin viidiyoo kana hin jalqabinaa. Sababbiin isaas yoo isin laayikii gootan tokkoffaan barumsa guyyaa har'aa kanaan dhaloonni hedduun ni fayya jechaadha. Kana yeroo isiniin jedhu yoo isin laayikii baay'istanii gootan nama baay'ee bira viidiyoon kun hammi ga'uusaa guddaadha waan ta'eef maqaa ilma Maariyaam Kiristoos isin gaafadheera ammas irra deebi'een maqaa Waaqayyooti isin gaafadha laayikii godhaa. Laayikii ittiin buutan waan isaan beekon gatii isin kaffalchiisaa ta'uu kabaja keessan gadi buusaa haa ta'uun beeku. Kana malee sheer godhaa barumsi guyyaa irraa baay'ee kan ulfaatu namni hunduu kan irraa of eeguu qabudha. Kanaaf hundumti keessan lafa jirtan maraatti irra deebiin nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalala duukaa buutota hunduma keessan hunduma keenya faana haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyo barri keenya kun baay'ee baay'isee hammaatee jira. Baay'ee hammaatee jira. Egaa bara Loox addunyaan kun baay'ee cubbuu keessa galtee ture jechaadha. Innumaayyuu egaa umuriin keessan waggaa 120 yeroo jedhamanitti egaa waggaa 100 guutuu akka barbaannetti jiraanne akka barbaanne taanee machoofne ejjinee akka barbaanne waan barbaanne taasisne waggaa 20 gara Waaqayyootti deebine jiraanna jedhanii egaa waan Waaqayyo hin jaalanne waan Waaqayyo jibbu waan Waaqayyo xireeffatu hojjechaa turaniiru jechaadha bara sunitti. Yeroo kana Waaqayyo gooftaan keenya isaaf kan dadhabamu hin jiru obsee egaa murtoo cimaa fudhatee Sadoomiif Gaamoraa abiddaan balleesseera jechaadha. Abidda samiirraa bu'uun. Egaan yeroo sunitti egaa kitaaba qulqulluu irrattis akkuma dubbatamu egaa bara sun keessattuu badiin inni guddaan ciggaasisaa kan ta'e Waaqayyo biratti baay'ee jibbamaa kan ta'e dhiira fuudhuudha jechaadha. Saala wal fakkaataadhaan wal fuudhaa turan dhiira wajjin gaa'ila dhaabbataa akkuma bara kanaa dhiira faana
sagaagalaa ture jechaadha. Hubadhaa dubartiin uumamte dhiira wajjin akka jiraattuuf wal gargaaranii wal utubanii jireenya isaanii akka jiraataniif akka Waaqayyo jedhutti. Egaa isaan immoo jireenya Waaqayyoo kana booddeetti dhiisanii bakkeetti gatanii maal godhanii jireenya mataa isaanii jiraatan jechaadha. Egaa asirratti Waaqayyo gooftaan keenya jalqabuma gaafa nu uume egaa mirga nuuf laateera. Kana yeroo isiniin jedhu immoo yoo barbaanne dhagaattis buluu dandeenya, yoo barbaanne waaqattis buluu dandeenya, yoo barbaanne waan barbaannu akka goonu mirga qabna, mirga guutuu jechaadha. Addaamiin muka kana hin nyaate, yoo nyaatte hin duuta, du'a duuta jedheen nyaachuus danda'a, dhiisuus danda'a. Yoo nyaate hin du'a. Yoo eege immoo jireenya bara baraa argata jechaadha. Ammas yoo nuti waaqa keenya Yesuus Kiristoos abbaa keenya qabannee jiraanne isa faana bara baraan gammachuudhaan jiraanna. Mirga guutuu qabna jechaadha isatti buluuf ilaala. Dirqamas immoo hin qabnu Waaqayyo keenya waaqa dirqisiisaa miti jechaadha. Garuu wangeelatti namni amanu immoo dirqama eenyu waaqessuu qaba? Yesuus Kiristoos ilma dubroo Maariyaam waaqessuu qaba. Maaliif? Ana malee waaqni biraa siif hin ta'in, ana malee waaqa biraa waaqessin jedheera. Seera uumamaa boqonnaa seera bahuu boqonnaa 23 dubbisuu dandeessu. Egaa kanaaf yoo isatti waaqessine isa faana deemne jireenya bara baraa arganna. Yoo isa dhiisne iddoo biraa deemne immoo jireenya badii keessa yoo jiraanne seexanaaf yoo jilbeeffanne immoo ibidda bara baraa keessa jiraanna jechaadha. Kanaaf ibiddis bishaanis fuulduruma keenya jira jechaadha. Gara barbaannetti goruu dandeenya. Mirga guutuu nuuf kenneera Waaqayyo, bilisummaa nu kenneera. Garuu bilisummaan keenya sun immoo gara badiitti nu geessa taanaan, waan hin taane nu hojjisiisa taanaan, Waaqayyo irraa nu fageessa taanaan, yeroo hunda hojii badiinsaa keessa nu oofa taanaan, dhumni keenya badii ta'a, dhumni keenya ibidda ta'a. Baraan seexana faana Si'ool keessatti gubannaa jechaadha. Hubadhaa. Kanaaf namni yeroo ammaa kana bilisummaa argate, bara araaraa argate kanatti fayyadame beenyaa Kiristoos isaaf kaffale, dhiiga isaaf dhangalaase, irraanfate akka barbaadetti jiraachaa jira jechaadha. Kanaaf bara sunis egaa namni dhiira faana wal fuudhaa akka barbaadetti sagaagalaa waan Waaqayyo jibbu hunda hojjechaa ture jechaadha. Keessummaa tokko yoo argan utaalanii qabatu, faana sagaagalu, nama karaan dabarsanii akka baay'ee akka malee nama gochaa turan. Isaan keessaa jireenya qajeelummaa kan jiraachaa ture Loot qofaa ture jechaadha. Maatii Looti. Haati manaan saayyuu isaan faana turte jechaadha dhoksaadhaan. Yeroo kana ergamoonni Waaqayyoo gara mandara suni seenan jechaadha. Loot isaan simatee jaroonni kun gara mana Loot deemuudhaan keessummoota kana nuuf baasii jedhanii wajji sagaagaluuf jechaadha wadhaa. Loot baay'ee gadde. Dubartoota manaa qaba, ijoollee dubaraa kan dhiira bira hin geenye. Maaloo keessummoota koo naaf dhiisaa. Haa ta'uuti ijoollee dubaraa qaba kan dhiirri bira hin geenye isaan gadis ni baasa akka barbaadan godhadhaadhanii jedheen jechaadha. Balbalatti cufeetti balbala rukkutu keessummaa kana qabachuu barbaadaniif jireenyi sadoomummaa kun isaan keessa seenee dhiiga isaanii keessa hunda isaan boojee isaan maraachee akka biraa isaan gochaa ture jechaadha. Keessummoota dhufan warroota dhiiraa kana faana sagaagaluuf maraatanii gara mana Loot deeman jechaadha. Maaloo dheelloot ijoollee dubaraa dhiirri ittiin buune hin qabaati, isaaniin akka barbaadan godhaa isaaniin gadi isinii baasa. Garuu keessummoota koo naaf dhiisaa jedheen. Maatiiwwan Waaqayyo bara ammaa kana keessummootaaf bakka akkanaa kennuu miti. Keessummoota iyyuu simachuun nu biratti hafeera. Keessummaa simachuun hafeera. Bakki rafiitii hin jiru, waan nyaattu hin jiru akka jedhan ofirraa ari'uu jalqabeera namni. Keessummoota simachuun egaa nu biratti hafeera yeroo ammaa kana. Egaa yeroo kana balbala kana caccabsanii namoota kana gadi nu baastu malee jedhanii Lootiin gaafa balbala kana banan ergamoonni Waaqayyoo sun ija isaanii qabanii jechaadha. In arguu garuu itti mul'atan iji isaanii jaame jechaadha. Yeroo kana Lootiin fuudhanii bahan. Ijoollee Lootiin, maatii Lootiin namni tokkoof duubatti namni garagaree magaalaa kana ilaale akka isaanii ta'a jedhanii fuudhanii bahanii. Yeroo kana isaanii magaalaa gadhiisu abiddi hamaan samiirraa gadi magaalittiitti roobuu eegalee haati manaa Loot garaashii silas waan achi jiruuf yeroo garagartee ilaaltu dhagaa taatee haftee jechaadha. Ashaboo taatee haftee. Kanaaf kun hundi badiin hundi uummata kanarratti kan gahe tokkoffaanni guddaan waan Waaqayyo jibbu dhiira faana sagaagaluudha jechaadha. Egaa ammas jalqaba irratti gurbaan argita viidiyoo isaa kanas isinitti agarsiise lammii Itoophiyaa kan ta'e
faarfataa mana amantaa Pirootistaantii kan ture Waaqayyoon kan waaqessu egaa akka amantaa isaaniitti Pirootistaantiitti kan bulu ture haa ta'utii jireenya badii kana keessa seenee dhiiratti heerumee akka shamarranii dhiiratti heerumee jireenya sadoomummaa keessa kan jiru keessaa bahuu dadhabee guutummaan guutuutti jireenyi sadoomummaa kun isa booji'ee kan jiraatu biyya Awustiraaliyaa keessa akka jiraatudha. Kanaaf dhiira faana walitti heerumee kan jiraachaa jirudha jechaadha. Waaqayyo kana jalaa nu haa baasu. Maatiiwwan Waaqayyo keessattuu namoonni biyya alaa garaagaraa jirtan egaa keessattuu biyyoota Arabaa garaagaraa kan jirtan seerri akkanaa achitti waan baay'ee ulfaatuuf egaa dubartoonni illee akka barbaadanitti uffatanii bahuu hin danda'an biyyoota Arabaa keessatti seerri baay'ee cimaadha baay'ee namatti tola achitti jechaadha. Sababni isaa waan Rabbi keenya hin jaalanne hin hojjennu jedhu isaan. Warroonni amantaa musliimaa Arabaa keessa hordofan kana malee kiristaanonni jiranis baay'ee jireenyi isaanii baay'ee egaa seerri isaanii baay'ee ulfaataadha. Haa ta'uti keessattuu biyyoota qaroomne jedhan biratti jechaadha waan kun kan sirriitti Awurooppaa, Ameerikaa biyyoota garaagaraatti kan inni baay'achaa jiru jechaadha. Haa ta'utiin beekamu waan hundiyyuu dhoksaadhaan iddootti taasisanis jira. Biyyoota alaa kan jirtan hundumti keessan of eeggadhaa. Dhiira qofaan osoo hin taane dubartii qofaan egaa wal fuudhanii jiraachaa jiru waan ta'eef jechaadha. Samoonayyuu egaa manni amantaa dhiiraan dubaraan walitti heerumsiisee fuusisu biyya Ameerikaa keessatti bakakkaan samiirraatti bu'ee gubeera jechaadha. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u laala. Hojii Waaqayyoo guddaadha. Waaqayyo yeroo dhufu Waaqayyo ni callisa. In obsa, hin deebuu jedha. In obsa dhiifama nu taasisa. Garuu guyyaa tokko gaafa dhufu murteensaa hamaadha. Irreensaa cimaadha. Harkisaa dheeraadha. Waaqayyo keenya gaafa dhufu dhugaan siriin jedha Yesus Kiristoos murtoodhaaf dhufnaan addunyaan kun daqiiqaa takkatti galabbatamtee kan dhumtudha jechaadha. Waaqayyo garuu ni obsa. Gurraacha garaa garbaalee immoo garaa taliilaa kan jedhamu kanaaf jechaadha. Hubadhaa. Gurraacha garaan garbaa jechuun hubadhaa. Garaa kan bal'atu jechaadha. Akka garbii amma bishaan ciisaa hin bal'ata miti hin guddata. Akkuma sun garaa bal'ataadha. Oromoon illee akkasitti waama. Hubadhaa Waaqni keenya nu obsa gaafa dhufu garuu ibidda gadi buusa. Dhugaan siniin jedha. Kanaafiyyuu maatiiwwan Waaqayyoo egaa haala kanaan gurbaan kun achi jiraata. Biyyoota garaagaraa keessatti egaa waan hin taanetu jira. Fakkeenyaaf biyya Jaarman keessatti ilmi haadha isaa wajjin akka sagaagalu, haadha isaa akka fuudhuu danda'u. Kana malee obboleettii isaa faana akka jiraatu biyya Jaarman keessatti. Faransaay keessatti namni dubartii fardatti heerumuu dandeessi. Saree fuudhuu dandeessi. Sareetti heerumtee saree faana akka abbaa manaatti kan jiraatan, saree faana kan sagaagalan. Hubadhaa. Obboleettii isaa kan fuudhee obboleettii isaa faana sagaagalu. Abbaan intala isaa faana yerootti sagaagalu. Mataa nama dhukkubsa dhugaan siniin jedha. Yeroo hamaa waan ciggaasisaa Waaqayyoof galanni haa ta'u ammas. Kanumaanuu kan nun balleessine dhugaan siniin jedha. Kanumaanuu kan nun balleessine. Yeroo sadoomnu dhumtu kun Abrahaam yaa Waaqa koodhe osoo qulqulloota 50 keessatti argattee biyya kanan dhiistuu biyya kanan maartu jedhee kadhatee ture. 50 argannaan nan dhiisaadha 50 hin dhabame. 40 30 10 illee hin dhabame jechaadha. Loot qofaatu argame. Hubadhaa laala. Waaqayyo kadhannaa abboota keenyaan hanga har'aatti nu eegee jira. Keessattuu biyyi keenya kun immoo haa xinnaatu egaa warroonni qalbii gaarii qaban abboonni gadaamii keessa ta'anii dhagaa buraafatanii fixeensa arraabanii nuuf kadhatan waan jiraniif malee nuti yoona dhumne irra banne irra jechaadha. Waa'ee biyya alaa miti amma irraa anfaarsaa jiru biyyuma keenya keessatti sirriitti baay'ateera. Magaalota guguddoo magaalaa Adaamaa fa'aa magaalaa Bishooftuu magaalaa Finfinnee keessa Finfinneen adda durummaadhaan Hawaasaa Bahaar Daar magaalota guguddoo kana magaalaa guguddoo kan jedhaman biyya Itoophiyaa kana keessa jiran keessatti sirriitti guutaniiru hoteela guguddaa keessatti jechaadha. Naayit kilabii garaagaraatti bakka cufaa ta'e halkan qofa banamu achi keessatti waan garaa isaanii gochaa kan bulan akka barbaadan kan ta'an baay'atanii jiru. Tarii namoonni guguddaan viidiyoo kana ijoollee qabdan gaa'ela dhaabbattan ilaalaa jirtu ta'a. Ijoollee keessan eegaa eessa oolu maal baratu
eenyu faana oolu maalirra oolu kan jedhu keessattuu mana barumsaa dhuunfaa ijoolleen mana barumsaa dhuunfaa ijoollee keessan barsiistan sirriitti eeggadhaa ijoollee keessan sirriitti eeggadhaa achitti kan ta'u hunduu egaa wanti hundiyyuu teeknooloojiidha akka jedhan egaa ijoolleen achi qarshii isaanii kaffalanii waan barataniif sirriitti hin qabaman dhugaan siniin jedha yoo ijoolleettis barsiisonni yoo dubbatan inni fatuu qarshii kooti jedhu barsiisaan nan ari'ama jedhee callisaa waan baay'eetu jira maqaa mana barumsaa keenyaa bada ijoolleen tuqiinaa ijoolleen kuffisiinaa jedhu waan ta'eef ijoollee keessan eeggadhaa kana malee warroonni amantaa irra jirtan amantaa keessaniin jabaadhaa cimaa dhaabbadhaa hubadhaa dhugaan siniin jedha biyyi keenya hammaatteetti barri keenya hammaateera waan gara garaa arginu kun kutaa tokkoffaadha kutaa lammaffaa isaas wantoota hundayyuu mee waliin ni ilaalla jechaadha dhugaan siniin jedha waan baay'eetu jira waan ciggaa isaa gara garaatu jira maatii waaqayyo waan dhugaan siniin jedha viidiyoo kana yeroo hojjedhu ani baay'ee tokko natti ulfaachaa jira waan addunyaan keenya kun waan isheen irra geesse waan baay'eetu jira waan nuti hin kaasne kanaaf adaraaf eegaa amantaa keessaniin jabaadhaa barri dhumaa gaheera waaqayyo ni dhufa Kiristoos dhufuuf balbala gubbaa dhaabbata misirroon kun yeroo dhufu akkamiin akkas isa mannu qophaa'aa dhaabbadhaa har'a maatii waaqayyo biyya keenya kabachiisuu qabna warroonni akkanaa kun keessattuu biyya keenya kana to'annoo isaanii jala oolchanii akka barbaadan gochuu barbaadu biyyi seeraa wangeelli keessatti kennamaa jiru biyyi waaqayyo itti waamamaa jiru tokko akka addunyaa kanatti biyya kanadha biyya kana yoo qabatan kiristaanni ni bada hundeen kiristaanummaa akkasumas kiristaanonni hedduminaan kan itti argaman biyya kana waan ta'eef biyya kana balleessuu barbaadu hubadhaa kanaaf iyyuu of eeggadhaa waan gara garaa wantoonni uffannu uffatuma keenyallee uffata keenyaan isaan deeggaru uffanni amma yaa'aa jiran hundu keessattuu uffata barreeffama isaan beekne uffata barreeffama boca gara garaa baay'atuun uffatiinaa osoo hin beekin isaan deeggaraa jirtu qalama gara garaa kan qabu qalama qasta daammanaa jedhamu kan qabu alaabaa warra saala wal fakkaataati isa faarraa of eegaa bareedina fakkaatee qalama gara garaa jaalachuu dandeessu irraa of eeggadhaa isiniin jechuun barbaada kanaaf egaa maatiiwwan waaqayyoo yoo of eegan yoo waaqayyootti cimani bara kana kan darban waan ta'eef of eeggadhaa jechuun barbaada waaqayyo hunduma keessan faana haa ta'u jajjabaadhaa egaa ani dhugaan siniin jedha waaqayyumti akka gaarummaa isaatti nu jiraachisaa jira malee akka hojii keenyaatiif yoona eessa geenyeerra kanaaf iyyuu jajjabaadhaa waaqayyo isin faana haa ta'u bara keessan sinaa eebbisu egaa sinaa eegu hundayyuu egaa waaqayyotti yoo of kennine isatu caala waan ta'eef waaqayyotti of kennine inni nu eegu biyya keenya amantaa keenya abboota keenya nuuf eegu warroota biyya alaaf biyya keessaa jirtan hojiidhaaf biyya gara garaa biyya alaa jirtan waaqayyo bakka jirtanitti sinaa eegu amantaa keessaniin cimaa dhaabbadhaa kadhadhaa Soomaan siniin jedha galalni waaqayyoof kan gaammaatti kan nufaana ture araarsummaan haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka buutotaa hunduma keenya hunduma keessan faana ta'u nagaa ta'a ulfaadhaa kabajamaan siniin jedha ameen.